walabateen alad walabatee jiraachuu dhorkamus walabummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na ittisu humni tokko illee hin jiraatus jechuudhaan beekama. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa adoolessa bara 2001 digirii jalqabaasaa siivil injiinariingiidhaan eebbifame. Barnoota isaa erga xumureen boodas waggoota 4 ogummaa barateen misooma biyya isaa irratti hirmaachuun dammaqinaanis hojjechaa tureera. Bara 2005 sababa shakkiif jibbiinsa wayyaaneen ilmaan Oromoo irraa qabduuf innis dararamuun waan itti ulfaateef biyya isaa gadhiisee Keeniyaatti baqachuuf dirqame. Haa ta'u malee Keeniyaas jiraachuu hin dandeenye. Walta'iinsa mootummaa Keeniyaaf wayyaaneetiin hiriyaasaa faana ukkaamsuun Keeniyaadhaa fuudhanii harkaaf miila isaa hidhuun Itoophiyaatti deebisan. Mana hidhaa Maayikelaawwittis isa darbatan. Mana hidhaa Maayikelaawwii keessattis osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin waggaa tokkoof ji'a 3 guutuu reebicha dararama daangaa hin qabne irratti raawwatan. Yakka sobaanis isa himatan. Hidhaa umurii guutuu itti murteessan. Mana hidhaa keessaa miliquuf karoorfatta jedhanis boolla keessatti boolla biraa qotuun dukkana keessattis dukkana biraa qopheessuun hanga qaamni isaa bututee sammuun isaa hadoodutti unkuteessanii isa reeban. Dirmammuu qaamaa madaa'onnee fi godaanisa sammuu irraa fayyamuun hin danda'amneen dhukkuffatee akka hin yaalamnes taasifamuun gaafa 24 ji'a 8 2013 addunyaa kanarraas du'aan boqote. Seenaan kun seenaa Injiinar Tasfaa'uun Camadaati. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa ati duutus seenaan kee bara baraan jiraata. Aarsaa Oromoof kaffalte hundaaf iyyuu galata siif mala. Yoo salphaatti as geenye.